guyyaa fuula feesbuuka xiyyaarratti barreessee ture qabxii 4 ulul albaab jechuun maali waan jiru fi muuziqaan halaali moo haraami akkasumas hadiisa kaabaan diigamuu dubbatu akkami waan jiru fi akkasumas afraffaa nabi Isaan alayhi salaatu wassalaam du'ee moo ni jira waan jiru aqiida islaamaa keessatti maal fakkaata waan jiru wantoota afran kana abbuleen keenya dura waan kana dubbachuu dura sila waan dubbatame hunda deebisaan irratti hin kennamu imaamu shaafi'iin rabbi rahmata isaa godhu kije إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت نمني سفيني جوان وجوان تكذبته ديبسات تنكننا ديبسات تخنورة الرأسوت الرجال عاجي أكن جتون واحد دوسلا ديبسات تخنورة الرأسوت الرجال جرو مالي فين ديبي تنخني وانجو ولما خيسا ورمال جيجرا آفاني آفات الدين ثلاثة عالم فاجر عابد جاهل ومتصدر بغير علم فيروسني دين كنا واسديه جاء علماء عالم خرار راغوري عالم جلته نما ربي دبر ولا لا خبيكم سنقبله أكسم مس نما فودرة تجبه بيكم ساملت نما بيكم ساملت بيكم تلكتي تكا نما بيكم ساملتي hooggansummaa arkate nama beekumsaan maletti maqaa hayyuu maqaa beekaadhaa fudhate jara sadeen kanaatu diiniif vaayirasaa jedhan akkamitti diiniif jara sadeen kun vaayirasa taawaan jiru irraa isinii dubbadha yeroo hundaa'u buleen kiyya beekumsaa fi beekumtiin adda akkasuma feemasni hundi sheekaa miti sheekni hundillee feemasaa miti akkasuma ammas feemasni hundi hayyuu miti hayyuun hundillee feemasaa miti hayyuu ta'ee dhokotaa hedduu jira namni tokko tokko beekamaa yookaan ta'e hawaasa bal'aa biratti waan inni fakkaatu nama gaarii aalima yoo diin dubbatees aalima yoo waa dubbatees hayyuu akkas nama fakkaata kanaaf dirqama nutti beekumtii fi beekumsa addaan baasuun beekumtiidhaa fi ilmiin garagara ta'uun silaa yeroo hedduu miidiyaa irratti illee dubbachuu barbaadu wanni an dargaggoota dubbadhu wanni arrallee dargaggootaaf nasihaa yaaduu barbaadu silaa siyaasa warra siyaasaatiif diin ulamaa'iif silaa dubbii fatwaa kan osoo dhiisanii siyaasaas xiinxaluu silaa nama siyaasaatii dhiisanii maal jaaramni ogaa mafmaaquu daabboo namichuma daabboo godhusanii dhiisii jedhan cinaallee yoo fedhe haa nyaatu ati akkatti godhamu hin beektu jechuudha kanaafuu dhimma kanarratti deebisaa wanni hin kennuu barbaadeef saniin dura bal'inaan isinii ibsaa yaadni tokko tokko ho'uun ni mala okkotee gurra hin qabnetti maaliif gurra gootanii maaliif dubbii tana dilana guddiftanii jechuun ni mala maaliif dubbii tana akka guddifneen isin himuu deema yeroo namni hojii jiru kun jaarraa nuti keessa jiru kun jaarraa miidiyaati miidiyaa ilmaan keenya maatiin keenya shamarran keenya warri keenya nama hedduutu fayyadama inumaa namni diin hin beekne hedduutu miidiyaa fayyadama haga yoo bal'inaan laalte amma miidiyaa dhiiraaf fayyadama dubartii fayyadama xiqqaaf fayyadama guddaaf fayyadama hayyuuf fayyadama aalimaaf fayyadama wallaalaaf fayyadama namni miidiyaan fayyadamne yeroo tana keessatti hin jiru yoo jaanni ta'a ani miidiyaan fayyadamu namni jiru nama muraasa akka harree adii hajaansan jechuudha biyya harree adii hin jirretti jechuudha biyya gadi harreen immoo adii jira gurraattaan hin jirtu kanaafuu miidiyaa kana waan ajaa'iba isinitti ta'u guddaarra xiqqaa irra fayyadama warra beekumsa qaburra warra beekumsa hin qabne irra fayyadama inumaa umrii yoo laalte immoo nama waggaa 60 irra 50 irra fayyadama 50 irra 40 irra fayyadama 40 irra 30 irra fayyadama 30 irra 20 irra fayyadama shabaaba ijoollee daa'ima diin hin beekneetu irra fayyadamaa wanni asirratti dubbatame kun maqaa diiniin dubbatamte waan ta'eef diini jaamee amantii jaamee akka namni qabatee amantiin isaa duraan banneef maal jaambee ta'u manni Oromoo ogumaaf maakan wallaalaan bishaan roobaati nama akaafaa bal'aa qabuutu meeyfataa jira bishaan roobaa kana bakka hundaan roobaami nama akaafaa bal'aa qabu galaana isaa meeyfata nama ilmiin beekne kana
namuma hedduu silaa afaan bal'atanii fillee waa garaan bal'atanii iyyanii fillee silaa wanni iyyan hundinuu haqa jechuus hin danda'amu. Namni hakaafaa bal'aa qabu namni miidiyaa irratti akkuma reefu dubbaddetti nama hojii qaburra nama hojii qabne irra fayyadama miidiyaa. Nama sadarkaa irra jirurra nama sadarkaa irra jiru irra fayyadama. Hojii qabeeyyiirra hojii dhabeeyyii irra fayyadama. Hawaasni kun bal'inaan ka hojii qabne irra guddaadha. Kanaaf wanni dura akka jaan dubbiin afaan nama tokkoo keessaa baate gurra nama 30 seentii ilkeen 30 waan afaan keessa jiruu fi jaan arrammoo yeroo miidiyaan jiru kana keessatti jechi nama tokko afaanii bahe gurra nama miliyoona 30 seena. Waan jaan ammas hoggaa mahmaakan namni fiigu cufti nama isaa wajji fiigu dhabuu jaan magaalaa keessa osuma akka dhaabbattu osuma akka deemtu huuj jettee osoo karaa tokko fiigde nama si jala fiigu hedduu harkatta. Tanaaf nama kun eenyu jala deemaa, eenyu dhagayaa, eenyu itti amanaa, eenyu irraa fudhataa jechuun hin ilaalamu. Maqaa maaliitiin dubbate? Maqaa diinii moo maqaa diiniin hin dubbanne qofa laala. Yeroo har'a jiru kana keessatti ulamaan hedduun hayyoonni hedduun akka jiran Abuu Jahal. Osoo peejii banatee Abuu Jahal jee hordoftoota hedduu harkataa jira. Hordoftoota hedduu qaba jechuun namni kun hayyu jechuu miti. Namni si hordofu maaliif akka si hordofu osoo hin beekne akka si hordofu hedduu jira. Kanaafuu dogoggoroota dubbatame san sahaa'uu barbaanna. Akka namni keessatti hin dogoggoreef. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf mahmaaksa tokko jira dura akka jaan gurri guyyaa gabayaa bade guyyuma gabayaa malee hin turuu jaan dubbii sun sirrii miti. Akkatti sirrii hin ta'in wanni gurri guyyaa gabayaa bade hundi guyyaa gabayaan turu. Namni gabayaa duraa dhufuu fi ka gabayaa boodaa dhufu adda adda waan ta'eef. Inumaa miidiyaa yeroo miidiyaa kana faa keessa namoonni sagaleen nama sanii bira dhayxuu fi namoonni sagaleen tee bira dhayxus adda adda waan ta'eef jechuudha. Ammas jechoonni har'a dubbatamu kun maqaa diinii yoo har'a namni itti amanuu baatellee boru katti amanuu dhufa. Kanaafuu namoota kanarratti deebisaa kennuuf osoo hin taane summi dhukkuba amantaa islaamaatiif vaayirasa amantaa islaamaa ka gurra dargaggoota keenyaa shamarran keenyaa hawaasa keenyaa seene san dawaa jala kennuufiifi malee nama kanaa bakka kennine isarratti deebisaa godhuudhaafi miti. Ammas gaafiin takka takka ka'uun ni mala. Akkuma nama miidiyaa irratti agaree jirutti nama fira keetii, nama naannoo keetii, nama ganda keetii akkamitti deebisaa rakkanne ta'a. Diini obboleessa wanti dubbachaa jiru kun diini dhimmi diin biyya dura, firummaa dura, qabeenya dura, inumaa lubbuutee dura dhimmi diin jechuudha. Nama aqlii qabu biratti. Nama diin sirriitti hubate biratti. Akka biraattis yoo fudhanne yeroo amma jiru kana keessatti hattuun, kijibduun namni waa balleesse. Hagaafa waa balleessu san ganda hin qabne guyyaa waa balleesse ganda jala dhokata. Guyyaa waa balleesse naannoo jala dhokata. Guyyaa waa balleesse akka dur namni dur wamalamaa jira amantumaa fi gosummaa jira. Amantaa fi gosummaa jala dhokachaa turan dur. Har'a immoo ilaa ganda ilaa godatti ilaa hanga gabbuutti ilaa gaditti namni waan jala dhokatu qaba. Kanaaf diin amantaan islaamaa firummaa dura, gandummaa dura, naannummaa dura, nafsee teenya durallee kan qabu. Namni dhugaa rabbitti amane namni imaana qabu yeroo hundaa'u amantaadha waa cufa dura dursa. Kanaafuu har'a kana namni hedduullee hubatee jira. Dilas babal'isanii dubbachuullee ni barbaachisu. Haasawa kiyyatti osoo bal'inaan deebisaa ittiin kennine haasawa kiyya bakka lamatti addaan baasa. Nama intervii godhamee fi miidiyaa isa intervii godheef lachuutu fuun ergaa qaba. Miidiyaan intervii godhe sun yoo miidiyaa dhugumatti yoo miidiyaa ummataa kan ta'u ta'e intervii islaamummaa xureessitu yookaan ceebeessitu ta amantaa islaamaa balleessitu waan maxxansisan kaasee ifatti ummaticha miidiyaa ummataa jeettiin sobusan dhiifama gaafachuu qaba. Hanganuma qofaan jaa waan biraan jiru yuutuubii isaarraas kaasu qaba. Diin keenya arrabsanii, diin keenya eeyibeessanii peejiin guddifachuun, diin keenyaan naggadachuun namni kun diina keenya beeyneetuma mirga isaatis eeyinee mirga keenyas eegee waliin deemuu qabna malee maqaa miidiyaa ummataatiin amantaa teenya xureessanii, amantaa teenya eeyibeessanii ittiin naggadachuun hin ta'u. Hanga kana qofaan jaan tana biroon kutu warra miidiyaa intervii godhesaniin jechuudha. Tabiraa haasawa haasawametti yoon dabru
ulul albaab jeje ulul albaab jechuun akka quraana keessatti dubbatamee jirutti warra aqlii qulqulluu qabu warra aayata rabbii keessa dallallaa warra quraana hadiisaan gorfamu warra haqatti hojjetu ka ilmi rabbi sodaa itti hojjechuu waliin qabu akkan ulul albaab jechuun saa hiikkaan saa kanarratti ragaa hadiisa osoo isiniif finne quraana qofan isinii fida rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti akka jiru إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وما سمي دجي خيست والأبيه الكنيقيا خيست قرساجرة أولو الألباب فيه جاء أولو الألباب سنديبية آيات التآنو التفسرية كجو الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أولو الألباب جتشون warra halkanii guyyaa warra rabbi isaanii zakkaru dhaabbatanii taa'anii ciisanii warra uumaa samii dachii keessa gallallaan yaa rabbi waan kana waa bilaashitti hin uumne ati rabbi ati qulqullooyti azaabuma keetirraa nagee nu baasi jee warra rabbi kadhatu sunii ulul albaab jechuun jee aayannummaan quraanaa fassara aayata biraatti fabashshir cibaad jeeti gabrootan kiyya naa gammachiisi الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قبروتن كي يناغم مجيسي ورى قرآن أغيفتي جيتش أغيفتي جيتش رغاري جلديم أمنس أمت ربين كجيرك إسانت أولو الألباب أغيفت بليس خي يقوري قرى فرده أولو الألباب جيتشون نما آية ربي قال الله نما جيتش رغاري جلديم نما قرآن أنغرفم نما سينا دبرتر غورسا فداتو نما ربي سوداتو عباده ثاني خيستي اخلاص قبو رغان كنا ايه القرانات خنين سيقرو جو ايه برات امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب